iddoo jiru ka'ee haga soodaree deemee isaan hordofuun isaa an sammuu isaa akkamii akka inni qabu nu wallaale. Sammuu isaa bakka garam akka inni yaadu hin beeknu. Sammuu daa'imaa ta'e sammuu handaaqqoo ta'e. Bakka ilmi namaa gaafa tokko hiriyaa isaatiin gaafa ganame kadhatee maal jedhee itti mee gaafa dadhabe siruma isaanii hundaayyuu dhiisee biraa hafuu qaba ture. Mootiin ergaa wallaalee isa ganee mootiin egaa gantuu ta'e isa ganee booda waa'ee isaanii dhiisee irraanfatee siinaa wajjiniin jireenya gaarii jiraachuu qabu. Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoonni yuutuubii keessan martu nagaa keessa miti har'a fuula keessanitti deebi'ee dhufeera. Maaliif dhufte gaafa naan jettan waanuma Masfin mootii kana wal qabatee dhufeera. Maaliif bakka wantoonni hundumti taanatti galee waan ta'eef an gara keessan dhufe. Har'a borii wanti kun hin sirraa'a wanti kun iddootti deebi'a osoo jennu wantoonni kun fagaachaa dhufeera. Isin argaa jirtanii anis argaan jira. Wantoonni kun fagaatee iddoo inni irra gahaa jiru isinumtuu ilaaluu dandeessan. Maaliif gaafa Masfin siinan wajjin gaafa bashannana deemanii baay'ee nuti tole. Warroonni baay'eenis Masfin bakka kanatu sirraa bareedaa kana hojjedhu yookiin immoo siinan wajjiniin yeroo hundumaa ati bashannane yeroo hundumaayyuu waa'ee mootii waa'ee dammee keessaa bahee siinan wajjiniin jireenya kan kee jiraadhu jechaa turtaniin isinis. Anilleeni hundumti keenya waa'ee mootii fi waa'ee dammee keessaa bahee jennee isa gorsaa irra. Gaafa inni viidiyoo soo waraabee nutti agarsiisu baay'ee gammanna. Namooti illeeni kana keessaa bahee hojii isaanii keessaa bahee haala isaan keessa jiran kana dhiisii irraanfadhu. Kinoo haala bareeda irra jirtanii siinan wajjiniin yeroo hundumaa bashannanaadha jennee baay'ee haasaa turtan koomentii dubbisaan ture jechuudha. Anilleeni isa natti tole. Maaliif yeroo siinan wajjin taphatanii maal jedhan kan nama gammachiisa. Jireenyi gaafa konfidensii guutuudhaan ala baatee taphattee maal jettu si tola beektaa jireenya. Kanaafuu namoonni baay'ee illee gammadaniirtu. Nullee gammanneerra. Koomentii dubbisaan ture. Wanti kun Masfin irra deebi'ee ammas wanta kanan kaasu waa'ee dammee waa'ee mootiin dubbadhu jedhee siinanii waadaa galeera. Gaafas fuudhee ala baasee bashannanuun isaanii kana booddeen dubbadhu waan jedheef waadaa galee fi bashannana san itti fufan. Wanti isaan godha sun gaafas nullee gammachiise. Odeessi illee gammachiisaa ture. Har'a garuu mootiin dammee fuudhee bashannana geesse soodaree gaafa deemu viidiyoo isaan poostii godhan argee maraate Masfin. Waadaa siinanii gale san irra deebi'ee ammallee akkamitti mootiin dammee fuudhee deema kan jedhu hin abbade bakka. Inoo maraata. Ani wanti Masfin ta'aa jiru waan naagalaan jiru. Wanti Masfin irra deemee wanti inni gochaa jiru waa tokko naagalaan jiru. Engadda waadaa shii galee maqaa isaanii dha'u jedhee waadaa galeera. Har'a garuu mootiin dammee fuudhee manaa ba'ee bashannana gaafa deemu abbadee baqqaa keetum hin caffare kee. Masfin har'a isaan bashannana deeman atilleen deemte isaanis haa bashannanan atilleen bashannanteetta haadha manaa kee wajjin jechuudha. Garuu isaan hordofuudhaan makiinaatti fudhattee kaatee akkasitti aarii guddaan deemtuun si fayyada sin fayyadu bar. Iddoo jiru ka'ee haga soodaree deemee isaan hordofuun isaa an sammuu isaa akkamii akka inni qabu nu wallaale. Sammuu isaa bakka garam akka inni yaadu hin beeknu. Sammuu daa'imaa ta'e sammuu handaaqqoo ta'e. Bakka ilmi namaa gaafa tokko hiriyaa isaatiin gaafa ganame kadhatee maal jedhee itti mee gaafa dadhabe siruma isaanii hundaayyuu dhiisee biraa hafuu qaba ture. Mootiin ergaa wallaalee isa ganee mootiin egaa gantuu ta'e isa ganee booda waa'ee isaanii dhiisee irraanfatee siinaa wajjiniin jireenya gaarii jiraachuu qabu. Akka wajjiniin jireenya isaa bareeffatee isaan akka isaan gaabbanii fi maal gochuu qabu mataa isaatti yaaduu qaba ture. Har'a gaafa isaanis bashannanaa fi soodaree deemanii akka nama maraatee isa duukaa makiinaa fudhatee aarii sanii deemuun maal si barbaachise? Gatii siifis hin qabu sin fayyadu. Kan si fayyadu sitti immoo siinaan wajjin ol deebitee jireenya kan kee bareeffachuu. Siinaan wajjin ol deebitee wanta hojjettu jireenya kan kee keessatti gara fuulduraatti deemuus si fayyada. Mootiin yaa jaallatu yaa dhiisu si gane gantuudha miti si ganeera bakka. Erga si ganee nama kan ajjeesuu hin qabdu. Maaliif? Bakka ati akka biyyi seerri hin jirre goote bara. Ajjeesu malee itti. Makiinaa fudhattee akkasitti gaafa kaattu kana ishii ofii kan keetti duwwaa tokko irra buute gaafa soo kam taate. Aarii isaaniitiif kan kaattu ofii kan keetti ofii yaaddu mana kan kee fi yaaddu jireenya kee fi yaaddu garuu sammuu akkamii qabdaati nagaaramte bara. Sammuu akkamitti yaadaa jirta Masfin? Dhugaa baay'een sirra laale. Jechuun
bakka jirtuu kaatee isaan hordofuudhaan makiinaa san ariisiidhaan akkasitti deemuun kan kee maal akka keessa jirtu maal hasaaba akka jirtu akka nama jireenya hin qabne tokko yaaddaa jirta. Dammee kanaan duraatti fuune bakka jaallattee ilmi namaa hunduu hin jaallata ilmi namaa hin jaallata. Kana dhiisitoo hiriyaan mataa fi kan wajjin nyaattu haadhoon ofii bara kana nama gana haadhoon ofii waan barbaade keessa nama buusa. Hiriyaa kooti jettee waan meeqa wajjin mari'attee deebisee seera galagalee egaa waan hundumaa baree booddee si ganee booda ittimtee akka hiriyaa tokko ittimtee egaa deebi'uu hin dandeenye waa'ee isaanii irraanfachuu qabda. Jireenya kan kee jiraachuu qabda turte. Garuu kana gochuu hin dandeenyeeti. Gaafa ati soodaree keessa asis kaattee mana algaarras kaattee asis kaattee gaafa laaltu bakka adeemdoof sittan kolfee gaafas sammuu akkamii akka qabdu wallaale. Sammuu waa tokko yaaduu hin dandeenye fuulduratti. Isaan bakka adeeman bakka bahe isaan jireenya isaanii keessa jireenya kan kee jiraadhu. Waan an siidhaamu tokko kana jechuudha. Gaafas ariitiidhaan kaattee deemtee argattee ishee soodaree keessa fiigdee gamana fiigdee argattee taasa hin arganne. Garuu itti yaaduu qabda turte. Akkuma ati dhageessee viidiyoo kana laaltee isaan hordoftee kaattu san isaan illee namatti himu qabaachuu danda'an bar gaafas. Itti yaaduu qabda. Maaliif jireenya kan kee bittinneessin? Warra wanta sirraa fakkaanne hin haasa'in, wanta sirraa fakkaanne hin godhin. Bakka akkasitti makiinaa fuutee ariitiin gaafa kaattu waanuma qaqqabu sitti fakkaata. Garuu argachuu hin dandeenyu, maa gochuus hin dandeessu. Biyya seerri jiru jirta bara. Kanaafuu ofitti deebii jireenya kan kee jiraadhu. Siina wajjin jireenya gaarii qabdaa. Haadha manaa gaarii qabdaa. Jireenya kan kee jiraadhu. Waa'ee isaanii tuffadhu dhiisi bakka. Nama tokko gaafa gatii isaanii gadi qabdee tuffattee dhiiste isaanii yoo si dhiisu. Akka irra kaan isaan wal jala kaatan kanaa miti. Akka dammeen mootiin illee baasoo jaalala amma jaalatu kana illikii kan kee ati akkatti aartee kaattu kana jaallachuu danda'a. Jaalalli mootiin dammee qabu beekuu hin dandeessu barate. Kanaafuu kanas hin jedha. Deebisee immoo barbaaddee dhabde galte viidiyoo waraabde maal jette sanoo osoo akkasitti deemtee viidiyoo waraabdee of gallakkiste. Baay'ee nama gaarrama sammuu akkamitti akka yaaddu hin beeku. Masfinee dhaamsa ani siif qabu jireenya isaanii keessaa bahi. Jireenya kan kee jiraadhu. Jedhee sitti meera si gorsaa turreerra. Har'a garuu isas dhaga'uu diddee kan siinas dhaga'uu diddee kan kee hordofaa jirta. Kanaafuu erga sanii viidiyoo immoo waan biraas argeera. Siinan kana dhageessee immoo mana kan isheetii baatee deemteetti. Kan alaa barbaachetti kan manaa dhabdeetta ammaati. Kan alaa adamsuutti kan manaa dhabdeetta. Jireenya kan keen jiraattu har'a ishee siinan gaafa manaa baatee deemtu kana maal jette ishee? Sichi silaa dammee hin fuutu. Sichi dammee kan keen godhachuun barbaaddu dhiisteetta asumatti irraa fagaate kan biraa fuuteetta. Har'a dammeen jaalatte si gane baga si gane bakka. Hiriyaa gantuudha miti si ganeera tuffattee dhiisuu qabda waa'ee ilma namaa. Ilmi namaa gaaf tokko hodha gongoree haga timtutti himta gaafa inni daangaa darbe garuu hin tuffatte. Hiriyaa gantuun ergaa si gantee nama tokko akkamitti irraafata sitti bu'u gaafa namoonni jireenya kan kee jeeqan gaafa jireenya kan kee balleessuuf deeman yookiin immoo aarii qabdatee nama akkatti dagattu sitti bu'u nama san yaadachuun barbaaddoote akka nama boolla qotee isaan awwaalee biraa galetti irraanfadhu akka nama du'etti irraanfadhu isaan jireenya kan keetti fufii jireenya kee jiraadhu. Ati bar nama barate nama waa beeku ta'uu qabda nama siif gale ta'uu qaba. Waan tokko yaaltee gaafa didame abdii irraa kutattee jireenya kan kee jiraachuu qabda. Har'a siinan baatee deemte maal sitti dhaga'ama ishee? Jireenya kana dhabde dammee silaa duraan dhabde dhiistee deemte jireenya biraa filatte. Har'oo siinan gaafa dhabdu sitti hin dhaga'amu namni maal siin jedha? Wanta kana osoo dhiistee dhaabbattee osoo ilaalte si wayya. Mootiin dammee erga jaallate hin gorsite akka deebuuf gorsitee gorsine gaafa diduu hiriyaa si ganee tuffatanii dhiisu bakka. Tuffattee dhiisuu qabda. Har'a moodee siinan deemtee manaa baate si gantee dhiiste. Har'a siinan erga si gattee deemtee maal yaadda kaashi? Maadha amma karoorri kan kee? Yaadni kee hooshi maalidha? Dammee ari'uutti inaaffaa isaanitti silaa siinan dhabde akkam si wayyashi? Sitti man hin dhageessu, sogorsan hin dhageessu. Filannoon kan kee maalidha? Dhaamsan ani sii dhaamu jaalattee jibbitus dammee kan keessa godhachuu hin dandeessu, kan keessa ta'uu hin dandeessu. Kanas siif dhaamu siinanitti deebi'ii dhiifama gaafadhu siina wajjin jireenya kee jiraadhu. Dhageessa miti? Sammuu ittiin yaaddu kana immoo of haaromsi. Sammuu nan ajjeesa sammuu maalan godha makiinaa fudhattee akkana kanattu kana of haaromsi. Ani mootii dubbachuu osoo hin taane iddoo dhugaan jirtu akka dhaabbadhu fali. Mootiinis hiriyaa kooti atis hiriyaa kooti. Naman beeku namni ilmi namaa kamiyyuu
akka namummaatti hiriyaadha obbolaadha. Kanaafuu si gorsinee dadhabne waan ta'eef har'a siinan maal jettee si harkaa deemtetti. Waa'ee mootiif dammee keessaa beeyi. Siinan araarfadhu. Siinanitti deebi. Jireenya kan kee jiraadhu. Waa'ee isaanii dhiisi. Akka nama du'eetti irraa fadhu sin jedheeraan. Kanaafuu isa moof toltee akkasii akkanan godhaa maalan godhattu kana dhiisi. Masfin of toltee isa makiinaa maal jettu kana immoo irraa fadhu. Nama tokko humaa gochuu hin dandeessu. Mirga kamiin irra dhaabbattee nama kana miidhus hin dandeessu, humaa gochuus hin dandeessu. Biyya seerri jiru jirta waan ta'eef. Kanaafuu dhaamsanan sii dhaamu duubatti deebii jireenya kee jiraadhu. Waa'ee dammee waa'ee mootii. Elaa Masfin bakka jireenya isaanii keessaa biyya kee jireenya kee jiraadhu. Dhaamsanin sii qabu kana duubatti deebii gola keetti galii jireenya kee jiraadhu. Dammeen mootiin erga si gananii ganii atillee irraa fudhatillee. Kanaafuu wantan jechuu barbaadu wanti biraan jiru waa'een Masfin kun baay'ee na aarse miira keessa galeeraan humtuyyuu. Dhaggeeffattoota kiyya wanta biraa jechuuf osoo hin taane waanuma kana isinii dhaamuun barbaade akkuma isin koomintii kennaa jirtan akkuma isin waan meeqa haasaa jirtan kana Masfin sammuu kamiitiin akka yaaduun beeku waan ta'eef isinillee waan na dhaggeeffattanii waan na wajjin turtaniif galatoomadha. Viidiyoo biraatiin akka isinii dhufuuf abdiin qaba. Aga sanitti na wajjin tura galatooma.